cuunfaa ejersaa ibsaatti naqan hin fudhan. Cuunfaa ejersaa ibsaatti naqan maaliin godhu? Fudhan. Dubbisi. Warri Abshaalonni ibsaa isaanii wajjin. Warri Abshaalonni maal wajjin? Maal fudhatan la? Cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatan. Eegi ol kaas. Gam namoo gowwaa namoo sin Abshaal. Abshaal miti jedhe. Yesuus duwwaa fudhattan moo cuunfaa ejersaa sana walitti qabdanii fudhattan? Ol gaafadhaa. Olum gaafadhaa. Ibsaan kee kan dhaamnetti ganama kana cuunfaa ejersaa fudhattee baata. Ibsaan kee kan dhaamnetti ganama kana cuunfaa ejersaa fudhattee baata. Eegi akkuma ol gaafattetti cuunfaa ejersaa fudheen baay'ee ayyaa. Fudhattee baata. Inni maa ibsaan keetti gubee. Waaqayyo akkasumaan jedhe humna bitta hafuura koo naan jedhe. Namootan keessa garaa isaaniitti dammaqsuun qaba naan jedhe. Namoota miti tokko keessa isaaniitti lafaa ka'utu jira. Namoonni garuu looraa biqiloo baarii boosiya. Maala baba jedhee biqiloo baba. Dargaggeessa bitti irra dhufu dargaggeessa bitti keessa dhufu. Abidda tokko takkataatti keessa bahuu jalqaba. Nama galachuu danda'atu garannaa isaatti deebi'a. Nama ibsaan isaa argatti nama ibsaan isaatti butee boba'a. Haleluuyaa! Tolgaa. Shatu argi ke fulla tolgaa fadhaa. Ibsaan kee dhaame deebi'ee si baay'eebu. Ibsaan kee dhaame deebi'ee si baay'eebu. Yesuus takkas jedhe. Durboota 10 ture. Shangoowwoota 5 Abshaal yookaan Tamna. Isaanii gowwoonni waan ibsatan duwwaa fudhatan. Waan ibsan duwwaa fudhatan. Waan ifa ta'u duwwaa fudhatan. Garuu maaliif fudhanne? Cuunfaa ejersaa fudhan. Ilaali barteettiin immoo maal manaa qabdi turte dura? Cuunfaa ejersaa manaa qabdi. Shanan gowwoonni kun maal hin qaban? Ibsaa qabu garuu maal hin qabani? Cuunfaa ejersaa manaa qaban. Shanan isaanii immoo cuunfaa ejersaas qabu ibsaas qabu. Yeroo ibsaan isaanii dhaamuu kaase cuunfaa sanatti naqatu. Itti fuftee ifte dhuun. Ijjitti waan Yesuus itti fuftee ifte hin dhaamtu gadi hin dhumte dhuun. Isaan sunoo maal jedhu waan biraa qabure? Hin qaban ogummaa fuuf. Kasala beektu kasalli jedhamti biyya kana. Inuma fuufamati na boqqolloo fa'aa waadu. Abaarsa kan taane egaa boqqolloo fa'aa naa waada maal godhu? Ina fuufu yookaan ina irratti ina fuufamu kasalli dhiise. Warri cuunfaa ejersaan qabne humna isaaniitiin hafuufu obeessuudhaaf. Warri qaban immoo qicitti godhatu. Badak jedha. Innaa yeroo hin ga'u jarri warri kaan dukkana keessa rafaa turan. Warri kaan immoo asii dhadhaa ejersaatti diimaa fuudha. Saabodannaa lafti baru Yesuus innaa qatti isaa dhufu. Irsimi sirroon naanni qaxxee dhufuufi irsimi sirroon naa dhufu kan isaanii qophaa'an. Isaan kun immoo maal godhatanii jiru? Balbala isaanii maal godhatanii jiru? Cuffatanii jiru. Nama si bukkeeru naa qabi. Naa qabeetti naa. Ergaan sii qaba jedhaani. Ibsaan kee akka hin dhaamnetti jedhaani. Ganama kana cuunfaa ejersaa fudhattee baata jedhaani. Itti maaloo irraa waaqayyo itti maa. Ganama kana cuunfaa ejersaa fudhattee baata jedhaani. Nama nu tokko iyyee ibsaan kun dhaamu jedhaayyaa. Jedhaa ibsaan kun hin dhaamu jedhaayyaa. Yesuus hin dhufamoon dhufu. Dhufamoon dhufu Yesuus. Simmaranaataa beektu hin dhufamoon dhufu Yesuus. Hin dhufamoon dhufu Yesuus. Halleluuyaa. Yaa akkasana Yesuus hin dhufa jedhaayyaa. Ammaa waan jedhamaa keessaniitu ta'u. Hafuurri 666 baheera. Kunoo mul'ateera. Qaraxxabee nu nyaachuu fi nu balleessuu fi dhuma Yesuus jedhama. 666 guutummaan guututti bahee jira gooda. Hin baha garuu amma naafata jirutti hin bahu. Ciao. Hin baha? Erga nuti maal taanee baha? Erga nuti ol butamne. Namni tokko laa kaafatu harkasaa olan butama ilaayya. Jedhee olan butama ilaayya. Ilaa waa ta'u ergaa qofaana xiqqoo ol fakkaata xiqqoo mashiin dubbadhas. Mul'ate waan as boqonnaa 5 dubbistanii itti yoo ta'e akkas jedha. Macaaficha inni banu tokko maal ta'eera? Argameera. Hin banamedha. Boqonnaa 6 jalqabatti yoo dhattanii dubbistan boqonnaa 6 jalqabatti yookiis farda adii kan yaabbatee ba'u tokkoon are Yohaannis.
boqonnaa ja'a farda diiga yaabbatee boo tokkoon arge fardicha dhiira kan ta'e deemu eenyudha eewudha saba Yesuusidha moo Yesuus fakkaatu fakkaatti Yesuus inni mul'ata boqonnaa jaarra jiru Yesuus immoo Yesuus fakkaatu eshi dhibba jaaf jaatamii ja'a tokko ja'a lama ja'a sadii qabate moo lamadha afur moo sadii jaashiin tokkoffaa waaqa abbaa seexanootaati ni biraa walitti deebina dhina yaade jaashiin tokkoffaa waaqa abbaa seexanaati jaashiin lammaffaan waaqa ilmaa seexanaati asuma goota jaashiin sadaffaan waaqa afuura qulqulluu seexanaati ulsana nu mul'ate Yesuus kee mul'ate waan as keessa ittisa inni jalqaba farda yaabbatee boonni mul'ate waan as boqonnaa jaayu waaqa ilmaa sanatu ba'a waggaa sadiif ji'a ja'a iddoo lamatti qooda namni jedhe mul'ate waan as keessa yookaan Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 20 fudhate waa'ee subaayee haala gaarii isinitti waa'ee subaayee irratti inni dubbatan 9 fudhatti waa'ee 170 waa'ee su torbaa jedha walqixa 190 jedha inni torba bara 70 bara 49 bara mootii Baabiloon darbe bara 180 immoo bara namichicha eenyu maqaan isaa bara Roomaa baakee maaliin namiini jedhe mana kee jireenya raafaa jechuun gaafa dhaqe isinii dhaqe natti jireenya raafaa jechuun kan addunyaa kana kan biyya lafaa kana irratti raaftanii jiraatan jireenya raafaa jechuun isa asirratti dachee irratti raaftanii jiraatan isan waan isinaa jiraatu kattan isinii gammadu toomannaa akkatti lafoo dhuftan kana makiinaan dhuftan hin danda'amu gaarii miti sirrii miti waan sirrii waan gaarii miti saba sinaa jiraachisu as waaqayyo isan hin dhoowwatin lafa irrattis waaqa irrattis nun deeksii waan jireenya raafaa jechuun garuu dachee kana raafanii jireenya jiraatan tokko dachee kana irratti nama baay'ee tafuu dadhabe nama baay'ee seexanni nyaate nama baay'ee seexanni cabse nama baay'ee seexanni kiristaanummaa keessaa baase agalgaa'ee baay'ee jireenya dhugaa keessaa nu baase waaqni garuu irraa hambisee jireenya nu waa jalqabsiisu nama simbokkeeru naa qabetti naami jireenya haaraa jalqabuuf jirta ilma waaqayyoo wajjin jedhaan itti naami jireenya haaraa jalqabuuf jirta Yesuus wajjin jedhaan Dari kau dicirinya ada yang kamu cerita Yesus benar. Cirinya hara. Yesus wajib dan kami lihat film lihat racu jera. Oda. Kayak shanan sani ko ni malu tu ani rujan ni bandera. Sayu. Shanan sani garu ibsaru buang furani. Ada ajar sa sudah tanya ro. Waktu kesananya. Ada ajar sa sama ni tiket duka bananya. Amin. Ada kira lipat duka. Lacu lipat duka. Infudata. Ugara. Amma bara tipsa ke kambodes. Amen. Amma bara magab te beru fu Yesus tikal. Amen. Insan do ko setina dawa. Amen. Falla chual banda brawa to mala tawora badiblo. Amen. La ebe illa diabos ya. Ayo kita falla chual banda kazera chufaye jersan hum furat derawa. Chufaye jersan hum furat. Bana brada chufaye jersan hum furat dera. Chufaye jersan hum furat. Kamu pusing kena mak ayah susi no, udah benar apa? Hari bara bara ripsan tebu. Hari tidak mak ayah susi leka tu. Hari tidak leta wang kena bisa ayah susi demu. Siti radera nakaya. Siti radera nakaya. Olga lora baje benar dia gabu. Rila baba shilir kebele jeli megdora badia. और गुरुला के इंसान के बराबर आसीफ आई थी तुम पाने जैसा बराबर मना के तारिका वो मना के तारिका वो वाह सिद्धिं तो लुगा बच्चों पाने जैसा मना के जरा लोरा लाभा जेले में गला बारा बाहता बोरा बास अब अनोवा तेरे तीन तुल तेरुगा सिंह अनोवा मना कोटी कब या इंजिरा मना कोटी बन्नी Intira mana koi? Nah luar sana ni suni si mana sani diwa, kumpulan fajar saru wa mana sani di kau. Gapa namni abdewan tibo, gapa namni esaran air gimana ya? Tu sana semua gali luk kibatan. Nam tu sangko. Kadin dem tu. Orang dem tu nani kejit tu korat. Amma sin ini betul ka tu san. Olga apa? Wow. Dibata. 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 Mana kera pirang karasa. Olga la di belajar lo. Mana kera pirang karasa.
Wow! Wow! Abet adara keessan inna waldaa teessan walduma ta'a. Wagamee kan jechaa ture raachi. Kudha afur, kudha shan, kudha jaha gidduun jechaa ture. Kudha sadii kaasee waamaa ture miti. Adara keessan inna waldaa teessan walduma ta'a. Amma sirrii jettee atamma daa'imni kun dhufuudhaaf hin dandeessu. Garuu garaa keessa sitti machaa turte maal ture? Adara keessa waldaannaa teessan boru gaafnu irra ga'e baraayee jenna. Annan beeka fuula waaqayyootti namoota baay'eetti dubbanne gaaf rakkina keessa galan koottaa nu qaqqabaa jedhanii warra qaqqabnee yooma gochuuf hin dandeenye. Waaqayyo yeroo fayyisuu barbaadu fayyisuuf. Mucaan hin beekne siifan araara kadhadha. Ameen jedhe. Harka keessan ol kaasaa. Isin keessa mee warri mana yaala deemtanii manni yaala maal siniin jedhe. Warri mana yaala deemtan harkanatti agarsiisa sochoosaati. Maal sin jedhe manni yaala? Qoricha fudhachaa jirtaa? Waggaa meeqa? Waggaa 10. Harka fayyisuu waaqayyootti namanta. Okay. Mee namni biraa namni mana yaala deemtan? Okay. Maal sin jedhe manni yaala? Mana yaala deemee Nurani mormatan bersihnya pada ni, ammo saya sih kabdinya ni bercana kerana jera. Okay. Eshi. Abba mana kiya kana kan tukuk satu gara kecha, asitaras nanggeche, asitali kurang besar tidak apa ni, ini si katarona kabnanan gara kecha dokuba muddawe. Akhirnya amalo yang gece, akhirnya amalo, si gocun dandau, gana mana ya lata si gece ni tu, wani ma safta utau lat male, kan isa garan kece kume, tirufi, kulali ini si kasir kece jira, nanje dekina. Mereka kisah nol kasa warra dapat. Ina mantu dandeetti waaqayyo. Akka waaqayyo hojjetu namantu. Amen amen amen. Amen amen amen. Ada nana nafatu. Ol jedhime. Dammaqaatu waaqayyo ne innaafattu hin jedhe. Maalan jechaadha? Ishuman gaafadhe maalan jechaadha? Innaafadhu jedhe. Innaafadhu jedhe. Maal si ta'a miilli kee? Horaa lafa. Karaa kamiin ciistu? Sirriidha miti ree? Naafadhee manatti nafu. Naafadhee manatti nafu. Akkasii adoodo akka karaa tokko hin ciifne nutti himteetta? Inni. Adoodo qofa miti miilli kee of dadhaba yeroo baay'ee. Ejjechuu amma dadhabdullee hin taata. Amma waaqayyo akkas naan jedhe innaafattu irraanii kanaan jedhe. Mee warri dammaqtanii jirtan siniif haa ta'u humna dhiiga holichaati. Warra dhaabbata waaqayyoon eegaa amanaati. Harka kee ol kaasa. Olkaasa harka kee ammayyuu si hiikaa furri qulqullu. Harkatti qabameen argamsiisa ishee. Hiikame dhiiga holichaa. Hiikame. Argamsiisa. 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 Humna dhiiga holichaati. Karaa ciisuu hin dandeenye ciisee nutti agarsiise amma. Harka ol kaasaa sin eebbisu waaqayyo. Yaa gooftaa humna dhiiga holichaatiin araarri haa ta'uuf. Araarri haa ta'uuf. Araarri haa ta'uuf. Wallaltuun kunis hin dagatte ishiinis hin dagatte araarri haa ta'uuf. Hamaa daa'ima kanarratti ba'e garuu diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Humna dhiiga holichaatiin diigeerarra. Diigeera. Ergama du'a. Yesus. Tiga mimin argansiisa. Deemi garaacha ishee gadhiisi afurri buddaa. Gadhiisi. Maayikiin nu jeeqaa jira. Gadhiisi maqaa Yesuusi. Gadhiisi. Raasi dhagna ishee hundumaan. Yesuus. Ol jedhime. Ora la bahasiya. Jake ol qabadhu harka kee ol kaasi. Humna maqaa Yesuusi. Keessa ajjeeseera. Keessa ajjeeseera. Maqaa Yesuusiin keessa ajjeeseera. Ani fayyade.
Yesus na hiikere. Dubbadhu sirriitti. Ani fayyere. Hin faarfattaa? Hin faarfattaa? Eessa? Haati sirriitti qabi. Faarfattuu cimtuu taate biyya kana keessatti. Maali ijoo kanas hin galateeffatu maaloo. Nan beeka toon haggaajee cimtuu taate jedhee amma harka rukuchuu sirriitti dabaltanii harka sadaffaa yoo qabattanii rukuttu. An dhugaa waaqayyoon sinitti maa faarfattuu beekamtuu taate biyya kanatti. Amma faarfaraasii keessa gahee mineessi. Jaalata faarfannaa. Nan faarfaddaa dhibee. Nan faarfaddaa. Imboo hin gooftaan si fayyiseera ishee. Tole maal si ta'ayyuu garaan kee? Si jedhiin. Imboo hin ishee gooftaan koo si fayyiseera. Yesuus si fayyiseera. Haleluuyaa. Ameen ameen. Akka gammadde daa'imni kun abjuu guddaa qabdi. Waaqayyo iddoo guddaatiin sii ga'a. Garaan kee akkatti boqotu godha waaqayyo. Ameen 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 ameen. Ameen 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 ameen. Fuudhate si bidda. Hallelujah! Hallelujah! Ameen. Yesus! Akka kaasaa mana warri dhaabbatan si eebbisu waaqayyo. Ameen. Garee kadhannaa keessa hirpaa. Faarfannaadha. Wajjin faarfattu. Qofa. Ati sin faarfattu. Carraa kana mee ofitti qabaame. Maaloo carraa akkasii waaqayyo isiniif haa kennu. Haleluuyaa. Fuudhanii agalanaati filmoon. Ofumatti qabate ishis. Amma ofitti qabate. Yesus! Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Arkatti qaba biddicha fuudha galaadhaani. Amen. Amen. Daa'imarraa qabi dafi. Maal tajaajiltoonni daddafaatiin gargaaraa kan amma nama qabees kadhadhees danda'are. Hoora lassiyaa. Adaraa keessan nama lafaan dha'uun kun maal tajaajiltoonni nama gargaaraa malee ol jedhe obboleetti. Qabaa. Kaati. Sagalee dhageessisa. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf hin jedhe? Mee namoota hiikamaa jiraniif galata fidaa waaqaaf. Maal gochuudhaaf? Argitanii hafuura du'aa waan inni godhu. Waan inni godhu ilaala. Kan nama dhibu keessaa hin ciistii oddoo ciisetti ajjeesee hambisuuf ture hafuurri kun. Fuula waaqayyoon jira. Dhaluma isheen daa'ima wallaaltuu qabdu kanarra achuma ciistee oddoo ciisetti haaftu gochuuf hafuurri kun. Maal goota ree nafe? Kaasidha. Hin hafe. Hin hafeedhaani. Diinni sin hin hilu ni linaa. Hin hafeedhaani. Amma nan dhidhiichisinii dhaabbadhu. Ejjedhu maqaa Yesuusiin iddoo tokko. Ejjedhu. Ejjedhu. Sagalee dhageessisamu maal gochuudhaaf? Amana warri kaanis waaqayyo sin bira ga'a. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaafi? Maal gochuudhaaf? Kaasi haasa'e. Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Hin dubbattu jaalattee dubbattaa. Rifeensa ishii kutanii iddoo biraa geessanii. Raba hasse keterre behene mesiya. Nama ajaa'iba nuti adulaalee namallee biyya kana baay'ee kan walirratti hojjechiisaa walirratti xibaarsisu biyya kana garuu sin hin danda'an. Ameen. Dargaggoota sin hin danda'an. Ameen. Gooftaan machaa sammuu keessan ibidda waaqayyo irra ta'e. Ameen. Mee dargaggoonni harka mataarra godhadhaa nan danda'an jedha. Nan danda'an. Anaan jedha. Anaan. Ibiddi waaqayyo jedha. Ibiddi waaqayyo. Narra buufateera jedha. Narra buufateera. Nan danda'an jedha. Nan danda'an. Oddoo isaan suura keessan fuudhanii deemanii gubeerarra maqaa Yesuusiin. Ameen. Gubeerarra maqaa Yesuusiin. Ameen. Gubeera caalaa keessa warra qaban maqaa Yesuusiin. Ameen. Maaloo dargaggoonni iyyaate galman ga'a jedha. Galman ga'a. Waaqayyo waan guddaa nuu qaba jedha. Waaqayyo waan guddaa nuu qaba. Inni diinni jedhe karaatti hafeera jedha. Inni diinni jedhe karaatti hafeera. Namni milkaa jedha sagalee guddaa. Namni milkaa.
dabala nan milkaa jedha. Nan milkaa. Harkatti qabaa gubaddoodhaan yamman carana. Kaleen eenyu dhukkuba haadho? Kaleen eenyu dhukkuba? Ol jedhime. Adaraa keessan dammaqaa na eegaila. Otoon nama biraas kadhadhu afurri waaqayyo gara nageessan naqa. Nama kaleen dhukkuban arga mana keeti. Galaaneen eessa jirti amma? Dhugaa? Fuula waaqayyoon taa'annaa wangeelaa win lallabu nama maqaan galaanee jettu gara koo dhufa ture. Ani maqaa sannaa fide nan waama. Innaa kaanii nan xibaarsisu inni mannaan natti dhufe nan waama. Mee warri waldaatti gaafa maqaa waamu argitanii beektan nan waama ani gaafa natti dhufe. Waaqayyo galatu karaa hundumaa natti fida. Otoonni kadhadhu iddoo biyya fagoo lafa iddoo ta'eef ana waamsisa. Garuu firri waaqayyo durumaa kaasee galaanee naan jedha. Amma tonnu tasii kadhannu galaaneen garuu aduu laala fayyitee. Ameen jedhi fayyitee. Nana mana fayyitee. Otoon nuti asii kadhannu inni naqamtee du'aa jiraachise inni biyya alaati namoota baay'ee hiike asiis otoo kadhannu galaanirra dhukkuba kalee bara dheeraa irraa kaase Yesuus.